sagantaa VOA Afaan Oromoo. Achama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka mul'atan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaan dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25-31 irratti televezyiiniidhaan immoo naayil itiyoo saatiidhaan kallattiidhaan magaalaa Waashingtan DC istuudiyoo 53 irraa kan isinii darbuudha. Guyyaan har'aa jimaata amajjii 28 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 14 bara 2014 qophiilee keenya har'aa keessatti gabaasaalee adda addaa qabna. Gara gabaasa keenyaatti ce'uudhaan duratti kan dursu oduudha. Oduu har'aaf qabnu immoo kan dhageessiftu Jaallannee Gammadaati garatti isin dabarsa. Attam oltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya oduun jimaata har'aaf qabnu kunoo. Koreen fannoo diimaa kan addunyaa meeshaalee wal'aansa fayyaa akkaan barbaachisoo ta'an gara Tigraayiif naannolee ollaaf geessuu kan itti fufe ta'uu beeksisee jira. Jila garee kanaa kan Itoophiyaa keessa jiruuf dubbii himtuu ka ta'an Faaxumaa Seeter raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kan akkaan barbaachisan meeshaalee wal'aansa fayyaa marsaa lammataa kaleessa Maqalee dhaqqabee jira. Mootummaan Itoophiyaa irra deddeebi'uun akka labsetti michoonni keenya gargaarsa dhala namaa Tigraay akka dhaqqabsiisan gochuuf geejjiba balaliinis ta'e konkolaataan gargaaraa jirra jedhe. Ta'us garuu karaa Samaraa Abaalaa Maqalee daandiin geessu kan gargaarsa dhaqqabsiisuu fi carraa tokkittii ta'e sun yeroo ammaa marsaa lammataaf addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF Afaar keessatti weerara gaggeessaa jiruun cufameeraa jedha. Faaxumaan waan lubbuu namaa oolchuuf gargaaran samiirraan gara Tigraayitti dhaqqabsiisuu itti fufna jedhani. Kunis gama aangawoota Itoophiyaan deeggarsa taasifamuun ta'uu ibsan. Gargaarsi kun bulchiisa naannoo Afaarii fi Amaaraa keessattis kennamaa akka jiru ibsameera jechuudhaan Addis Chakkol gabaaseera. Tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu kan gosa Pfizer United States gama Covaxin Itoophiyaaf ergite miliyoona 1,680,120 dhaqqabuusaa Finfinnee kan jiru Embasiin United States har'a beeksisee jira. Kaayyoon keenya tokkittiin lubbuu namaa oolchuudha ka jedhu ibsi embasii kun tallaaliin kun iddoo lamatti qoodamee amajjii 24 fi 26 dirree xayyaaraa boolee dhaqqabeeraa jedha. Kunis waliigalaan uummanni Ameerikaa Itoophiyaaf adoolessa 17 bara 2021 kaasee tallaaliin arjooman kan farra dhukkuba COVID-19 miliyoona 6.1 geessisee jira. Weerara COVID-19 xumuratti tolchuuf gaarii fi quubsaa ka ta'e meeshaan tokko tallaaliidha jedhee Ameerikaan tallaalii kana biliyoona 1.1 bittee addunyaaf raabsuuf cicha akka qabdu ibsamee jira. Haga har'aatti United States tallaalii miliyoona 300 miliyoona 65 biyyoota 110 arjoomuun ishee beekamee jira. Gamtaa tallaalii gaavii jedhamuuf miseensota ka ta'an 92 akkasumas biyyoota miseensa gamtaa Afriikaaf kennuuf weerara kana sadarkaa addunyaatti faccisuuf waadaa pireezidaant Joo Baayiden seenan fiixaan baasuuf gargaara jedhameera. Gara fuula duraattis gamtaa Afriikaa fi waaltaa to'annoo dhukkubootaa kan Afriikaa waliin qindoominaan karaa gama Covax tallaalii kana ardittii keessatti waliin ga'uuf hojjechuu ka barbaadan ta'uu ibsi embasii United States kan Finfinnee irraa baase kun hubachiiseera. Guyyoota muraasa darban kana keessa addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF bulchiisa naannoo Afaar keessatti duula waraanaa gaggeessaa akka jiru ibsuusaa kan ilaaleen kan gaafataman dubbiimaan ministirii dantaa alaa United States Ned Price wal waraansi haaraan naannoo Afaar keessatti ka'uun akka yaaddisaa ta'uu fi kan hundi keenya beeknu gargaarsi dhala namaa akkaan barbaachisaa ta'e akka hin dhaqqabne ittisuusaaf gamni hundumtuu tarkaanfii fudhatan dhaabuu akka qaban irra deebinee gaafanna jedhan. Kaawunsiliin ministeerotaa amajjii 26 labsii yeroo hatattamaa kan guutummaa biyyattii keessatti hojiirra oolaa jiru kaasuu fi murannoo qabu ni simannaa ka jedhan Ned Price murtiin kunis mana maree bakka bu'oota uummataan raggaatee akka argatu nan abdadhaa jedhan. Mootummaan labsii yeroo hatattamaan namoota hidhee ture hunda akka hiikuuf gaafanna jedhanii paartileen biyyattii keessaa hundi marii guutuu biyyaatti hirmaatanii Itoophiyaa badhaatee fi demokraatawaa taate argamsiisuuf mul'ata qaban akka walii qoodan jajjabeessinaa jedhan.
mariin kun caasaa haqaa ifa ta'e kan waliigalaa argamsiisuuf cicha jiru dabalachuu qabaas jedhanii jiran. Guyyoota muraasa dura jilli addaa kan United States Saatarfiildii fi ittaantuun ministeera dhimmoota Afrikaa fe'en muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin marii bu'a qabeessa gaggeessuu isaanii kan ibsan Price jiloonni gamasitti malan kunis tokkummaa abbaa biyyummaa Itoophiyaaf daangaa isheef cicha qaban ibsaniiru jedhan. Pireezidaan Baayiden torban lama dura muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin bilbilaan dubbachuu isaanis Ned Price yaadachiisaniiru. Keeniyaa keessa kan jiru embasiin Faransaay lammiiwwan biyyoota gama dhihaaf akeekkachiisa of eeggannoo labsee jira. Dhuma torban kanaa irratti lafatti lammiiwwan biyya alaa walitti qabaman kan akka hoteelaa galma daldalaa gurguddaa keessumaa kan Naayiroobii keessaa akka hin dhandhe gaafate. Embasiin Jarmanii gamas jirus lammiiwwan isaa akka of eeggannoo godhan akeekkachiiseera. Poolisiin Keeniyaa akka jedhutti akeekkachiisa shororkaa kenname argineerra kanaaf eegumsa jabeessinaa jedhee jira. Aangawoonni Keeniyaa ammoo gama isaaniitiin haleellaa shororkeessotaa karoorfame kanaaf deebii kennuuf jecha humnootii nageenyaa lakkoofsaan ga'oo ta'e bobbaafni jirra jedhaniiru. Maalaawii keessatti jandoora obaa fi lolaa bishaanii konyaalee 15 keessatti yoo xiqqaate nama 19 ajjeesuun kanneen biroo 100 caalan madeessuu aangawoonni biyyattii ibsaniiru. Koomishiniin waa'ee balaa kan Maalaawii Charles Kalemba kamisa kaleessaa akka jedhanitti namoota mooraa keessa jiraniif nyaati hatattamaan barbaachisaadha. Roobni waan itti fufee jiruufis namoonni lafatti daahatan barbaadu jedhanii bakka da'annaa caalaa ammoo namoota mooraa keessatti walitti qabamanii jiranii hundaaf nyaatatu barbaachisaa jedhaniiru. Iddoo hedduutti imallee akka arginetti boqqolloon namoonni mana keessaa qaban manca'ee fi tortoree waan jiruuf jecha namni waan tokko yoo harkaan qabu jechuun ibsan. Namoonni 200,000 mana 48 keessaa irra hedduun isaanii manaaf qeerraa kan godaanan yoo ta'u haala hamaa mudate kanaan miidhamanii jiru. Lolaan bishaanii guute sadarkaa ibsuun hin danda'amne dhaqqabuusaa immoo jiraattonni dubbataniiru. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raashaan baatii dhufu Yukireeniin weeraruu akka dandeessu kan argisiisu carraan ifa ta'ee jira jechuudhaan pireezidaan Joo Baayiden gita isaanii kan Yukireen Vilaadimir Zeleniskii kamisa kaleessaa akeekkachiisuu isaanii ibsi Waayit Haawus irraa ba'e hubachiisee jira. Pireezidaan Baayiden Raashaan baatii dhufu jechuun guraandhala keessa Yukireeniin akka weeraruu maltu carraa ifa galaatu jira jechuu isaanii dubbi himtuu kaawunsilii nageenyaa biyyoolessaa kan Waayit Haawus Emily Horn ibsanii jiru. Kanas ifatti dubbachuudhaan baatilee hedduufis akeekkachiisaa turree jedhan. Raashaan gama isheen kamisa kaleessaa akka jettetti Awurooppaa gama bahaa keessatti muddamsi laaffachuuf carraan jiru xiqqoodha. Sababiin isaas Yukireen miseensummaa neetoo keessaa akka baatuuf akkasumas biyyoonni gama dhihaa waraanaa fi meeshaalee isaanii biyyooti Raashaa waliin waldaangessan keessaa akka baasan gaaffii Raashaan dhiyeessite Ameerikaan ega diddee booda. Ministeerri Dantaalaa Raashaa Sergey Lavrov akka ibsanitti gaaffii keenyaaf deebii Ameerikaan laatte waan gaarii tokko hin qabu garuu waan hanga tokko dhimmootii sadarkaa lammataa irratti marii jabaan akka gaggeeffamu karaa banuu malaa jedhaniiru. Yuunaayitid Isteetsiif michoonni ishee kan Awurooppaa gaaffii ijoo Mooskoon gaafatte fudhatama dhabsiisan. Dippiloomatii Yukireen kan sadarkaa olaanaa akka jedhanitti aangawoonni yaada pireezidaant Puutinitti dhiyeeffachuuf deeman qabu. Dubbii himaan isaanii Dimitri Peskov immoo deebiin Raashaa dhiyeenyatti dhufuuf jira jedhanii marii itti fufuuf yeroo hundaa carraan jira kunis fedhii keenyaaf kan Ameerikaatii jedhaniiru. Abbaan murtii mana murtii muummichaa kan Yuunaayitid Isteets ka turan Stephen Breyer kamisa kaleessaa hojiirraa soorata ba'uun isaanii pireezidaan Baayiden bakka isaanii nama akka buusan carraa kennee jira. Pireezidaan Baayiden waadaa yeroo duulana filadhaa seenan eeguuf jecha dubartii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa bakka Breyer bu'an maqaa dha'aniiru. Kana irratti oduu booda gabaasa qabna. Oduun har'aaf qabnu kanuma. Oduudhaa fi jaallanneen galateeffannaa hordoftoota keenya amma immoo gara qophiilee keenyaa faniitti ceena.
Godinaalee kibba bahaa Oromiyaa torba keessatti uummanni 800 olii hongeedhaaf saaxila bahuu isaanii koomishiniin hongeedhaaf sodaa balaa akkasumas immoo kaafamtoota misoomaa Oromiyaa beeksisee jira. Koomishinarri koomishinichaa Mustafaa Kadir sababa hongee kanaatiin beelladoonni 100,000 fi 80,000 du'uu isaanii himaniiru. Naakoor Malkaa dhimma kana irratti gabaasa qopheesse qaba, itti aanee dhiyaata. Naannoo Oromiyaa godina Booranaa aanaa Dirree keessatti jiraataa ta'uu isaanii dubbatu obbo Godaanaa Nuuraa. Erga waggaa darbee jalqabee roobni yeroo lama jechuunis arfaasaa fi ganna waan roobin hafeef hongeedhaaf saaxilamuu dubbatu. Namaa fi beelladoota irrattis hubaatii qaqqabee jedhan akkasitti ibsu. Sababa roob irraa ka'een hongeen nu mudate midhaan gannaa kama caamnillee cufan badan. Gama horii waan nyaata dhabee horii guddaa raawwate horii guddaa dhumate. Amma sababa horii dhiisamnu nama sodaachuu jira. Horiin hongeen irraa raawwate gara horii 30 hongeen 14 du'anii jiranu deebisee onana roobii xiqqaan tokko bubbisee bubbee ta'anii gadi loon 16 irra du'an. Balaan namni loon 80 irra du'an namni duri 50 qabu loon 40 du'anii 10 hafan namni loon 20 qabu 30 jira biskanaani waan jajjabduu laftan kee jira. Waan ijaan namni nu bobbasuu jira nam dandisee jiruutti onanaallee garnam 10 wayii nam hiitay qabeetta miilli nu hiitay. Obbo Godaanaan gargaarsi ni barbaachisa jechuun waamicha dhiyeessanii jiru. Kun beekamu biyyattii Booranaatuun onni siin fidamtuun horsiisa. Horsiis horiitiin fidamtu yoo biftanaan deemte waan onni sun namatti deemtu fi yaagi danda'u inni yoo jirtu warri mootummaa hajiru wal qabate uummata kana balaa sanirraa dandamachiisuufi uummati kun gar jireenyi isaatti aduu waaqa biratti aduu nu bira ejjanii kenni yoo cufatte jedha aduu nu bira ejjanii waan jedhamu. Koomishinarri koomishinii hooggansa sodaa balaa fi kaafamtoota misoomaa Oromiyaa Mustafaa Kadir godinaalee kibba bahaa Oromiyaa torba ta'an keessatti namoonni 800 ol ta'an hongeedhaaf saaxilamuu isaaniis dubbatanii jiru. Godinaalee 6-7 Boorana, Baalee Bahaa, Gujii Bahaa baay'inaan hongeen kan keessa mul'ate yoo ta'u, Gujii Lixaa fi Baalee Lixaas akkasumas Harargee Lixaa fi Harargee Bahaas beeltiin sun akkuma jirutti kibba bahaa Oromiyaa kan jedhamu roobni yeroo lama roobni arfaasaa fi gannaas waan roobnee fi bakka itti roobeettis rooba gahaa waan hin arganneef hongeen uumamuu danda'amee jira. Roobni yeroo lama roobni kun margi akka hin margine godhee jira. Harooleen akka gogaan godhee jira. Margi yoo hin jirre naannoo horsiisee bulaatti bishaan yoo hin jirre miidhamni horii irratti dhufa. Miidhamni horii irratti yoo dhufe immoo deemee gara namaattis dhufuu danda'a waan ta'eef kun ji'oota 3 jalqaba fulbaanarraa kaasee mallattoon kun jira waan ta'eef keessattuu godina Booranaa aanaa 13 hundaa irratti godina Baalee Bahaa aanaalee gammoojjii jedhaman irratti mul'atee jira. Kanaaf godinaalee kaawwan irrattis bifuma sanaa wal fakkaata. Waliigalaatti namni 800 fi 244 tanaan dur hongeedhaaf takkaayyuu gargaarsa kan hin arganne jechaadha. Gargaarsaaf saaxilamaniiru jechaadha. Sababa hongee kanaan hubaatii beelladoota irra ga'e yommuu ibsan. Akka waliigalaatti godinaalee ammasii kaasee kanatti horiin sababa hongee kanaan miidhame gara loon 100,000 fi 88 ol kan ta'u dhiyee jira jechaadha. Horiin baay'ee ta'u gargaarsa namaatiin kan lafaa kaasan jira. Boorana loon nuti beennu loon miliyoona 6.5 oliidha kan jira jedhamee kan beekamu. Horiin kun olmoos miidhamaa jira. Koomishinarichi itti dabaluudhaan mootummaan hongeen kun balaa hamaa akka hin qaqqabsiifneef hojjetaa jira erga jedhanii booda dhaabbilee mootummaaf miti mootummaa akkasumas hawaasa irraa wanta eegamu jedhan akkasitti ibsanii jiru. Lubbuu namaa sababa rakkoo kanaatiin akka miidhamne hojii mootummaan hojjechaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaas mootummaan federaalaas qindoominaan gargaarsi midhaan nyaataa bifa gahaa ta'een godinaalee kanneeniif akka dhiyaatu godhamaa jira. Rakkoo hongeen uumee kanaan lubbuun namaa hamma ammaa darbee hin jiru. Gargaarsa bifa gahaa ta'een godinaalee hundaafuu dhaqqabsiisaa jirra jechaadha. Tokko kanaadha. Lammaffaa rakkoo marga loonii hiikuudhaaf hamma tokko marga fe'uun baay'ee ulfaata. Keessattuu Booranaa irratti loon Booranaa akka fedhii filatamaatti ilaalamaa waan ta'eef % 10 yoo boonni dheerate hambisuu kan danda'amu jedhamee margi fe'amaa jira. Deemee gahaadhaa miti jechaadha. Yoo akka mootummaatti kan hojjechaa jirru tarkaanfilee adda addaa uummannis akka fudhatu ollaa rooba gannaa argatanii akka godaanan hamma tokko warri goggodaanes jira. Bishaan rakkoo hammaataa jira. Bishaan namaas kan horiis jechaadha. Kanaaf bishaan kana furuudhaaf bootteelee mootummaa aanis akka dhaqqabamu ta'ee jira godinaalee kanneeniif keessattuu Booranaaf Baalee Bahaa kanaan kan miidhamaa jiranii hamma tokko bootteen dhaqqabee jira. Bootteen kunillee akkuma margaa gahaadhaa miti. Kana amma dhaabbileen dhuunfaas dhaabbileen mootummaas miti mootummaas
akka nu deeggaran mobilaayizeeshinii uumaa jirra. Qaamota kan biyya keessa jirus kan biyya alaas jirus gammoojjii Oromiyaa kana keessatti rakkoo hongee amma uumame kana gargaaruudhaaf cinaa akka dhaabbatudha. Deeggarsi amma godhamaa jiru hordoffiin akka mootummaattis godhamaa jiru kun cimee itti fufuu qaba. Gama biraatiin sababa dhabamuu nageenyaa wal qabatee manaa fi qe'ee isaaniirraa namootni buqqa'an namoota 500 ol ta'aniif gargaarsi taasifamaa jiraachuu dubbatanii jiru. Komishinar Mustafaan kibba lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaa irratti fi jiddu galeessa naannoo Shawaa lixaatii wal qabate namoonni buqqa'an jiru. Ji'a tokko turee kan deebi'u jira safarri yoo nagaa ta'e bultii 15 turee kan deebi'u jira. Ji'a 2 turee kan deebi'u jira. Ammaaf garuu buqqa'anii gargaarsa kana gargaachaa jiran namoota 500 ol ta'u. Oromiyaa keessatti yeroo ammaa namootni 4,900,000 caalan sababa balaa uumamaa fi namtolchee irraan kan ka'e gargaarsa mootummaatiin jiraataa akka jiran Komishinar Mustafaan itti dabaluun ibsanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Kamisa kaleessaa abbaan seeraa mana murtii muummee Yuunaayitid Isteetsi Stiifen Biraayer akka soorama bahan beeksisan. Kunis akka pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden dhaddachichaa fi nama biraa filatanu carraa kenneef. Baayiden waadaa yemmuu duula filannoo taasisanu seenanii akka waadaa seenan sanaanii bakka sanarratti nama dubartii saba gurraacha irraa taate bakka buusuu jedhameeti kan eegamaa jiru. Gabaasni dabalataa itti aanee dhiyaataati hordofaa. It's that next generation and the one after that, my grandchildren and their children. They'll determine whether the experiment still works. And of course, I am an optimist and I'm pretty sure it will. Abbaan seeraa Stiifen Biraayer yemmuu akka soorama ba'an himanii haasaa taasisan keessatti akka jedhanitti dimokiraasiin Ameerikaa ammayyuu qoratamuu yookaan yaaliirra jiraa jedhan. Yaaliin yookaan qoratamni kun akka hojjetu dhaloonni dhufu, dhaloonni achi aanu. Ijoolleen ijoollee kootii fi ijoolleewwan isaanii ni murteessu. Abdiin qaba. Ni hojjeta jedheen amanaa jedhaniiru. Soorama ba'uun Biraayer pirezidaantii Joo Baayiden akka bakka bu'aa filatan isaan gargaara. Kun hojii pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi isa tokkoo fi isa barbaachisaadha. Manni murtii muummee mootummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti damee furtuu ta'edha. Tarkaanfiiwwan bulchiinsi manni maree bakka bu'ootaa fi mootummaan fudhatu irratti murtoodhuma kan kennu mana murtii kana. Pirezidaantii Baayiden nama filatanu dhuma ji'a guraandhalaa keessa beeksisuuf deemu. The person I will nominate will be someone with extraordinary qualifications, character, experience, and integrity. And that person will be the first black woman ever nominated to the United States Supreme Court. Namni an filadhu nama dandeettii, amala, muudannoodhaa fi amanamummaa addaa qabudha. Namni suni dubartii gurraattii amma ammaatti mana murtii muummeetiif filatamuudhaa fi carraa hin arganne ta'uu mala jedhan. Abbootiin seeraa 9 kan muudamanii umurii isaanii guutuu akka tajaajilanuuf. Biraayer abbootii murtii ilaalcha giddu galeessa qaban keessaa isaan tokko kan filatamanii pirezidaantii dimokiraatotaatiin. Warreen biroo kan filatamanii riippaabilikootaani. 3 isaanii bara Doonaald Tiraamp waggaa 4 keessatti kan filatamanidha. Baraak Obaamaa waggaa 8 fi aangoorra yemmuu turan abbootii seeraa 2 filachiisan. Inni sadaffaan warra riippaabilikootaatiin fudhatama dhabe. Yeroo ammaa seeneetii Yuunaayitid Isteetsi keessatti teessoo 100 keessaa 50 kan dimokiraatotaati. Baayiden bakka bu'oonni dimokiraatotaa hunduu akka nama isaan filatanii deeggaran abdii qabu. Baayiden nama ilaalcha madaalawaa qabu yoo filatan riippaabilikoota keessaa 9 hin dhabanuu jedhan Adam White dhaabbata American Enterprise Institute jedhamurraa. But the Democratic coalition does not want a moderate judge. They want somebody who's very strongly committed on certain issues. Garuu jedhu Adam. Garuu bakka bu'oonni dimokiraatotaa nama yaada giddugalaa qabu hin barbaadan. Nama kan akka yaqa hakkaa fi dhimmoottan biroo irratti ejjennoo cimaa qabu barbaadu. Dubartii saba gurraachaa irraa taate filachuun waadaa pirezidaantii Baayiden dursanii seenanidha. Kanaafuu filannoon isaanii waadaa isaanii irratti waan murtaa'uudha jedhan. Baayiden Biraayeriin kan bakka buusuu barbaadanii filannoo walakkeessaa inni ji'a sadaasaa baranaa ittuu hin qaqqabin. Filannoo sana irratti riippaabilikoonni yoo senetii mo'atan waggoottan 2 hafan pirezidaantii Baayidanii fi yeroo jabaa ta'uu danda'u.
Hordoftoota keenya guyyaan har'aa jimaataa qophiin ittaanummoo qophii guyyaa jimaataa labata. Tigisti gammee waa'ee misingaa irratti qophii dubbatu qabdi gara seettiin isin dabarsa. Akka mooltaan kabajamtoota daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenyaa qophiin labataa jalqabeera. Ani Tigisti Gammeeti. As United States University Purdue keessatti barsiisaadhaa fi qorataan ta'an Dr. Tasfaayee Mangistee sanyii misingaa dhukkuba dandamachuu danda'u garee isaanii wajjiniin irra gahan ibsaa tibba kana yuunivarsiitiin isaanii baasee irratti ibsameera. Waa'ee qorannoo isaanii hoomil kahan harka qotee bulaa sanyiin kun hooma akka gahuu danda'u. Akkasumas immoo biyya kam keessatti oomishamuu mala han jedhu irratti Dr. Tasfaayee dubbiseera. Dhukkuba adda addaatu jira kan misingaa fi midhaanota adda addaa qabachuu danda'u. Keessattuu immoo dhukkuba antiraaknoos kan jedhamu tokko hoo inni akka waagii wayiiti jechuudha. Hoo inni midhaan qabate midhaan sun immoo du'aa hoomaayyuu oomishuu hin dandeessu midhaanis hin kennu jechuudha. Dhukkuboota misingaa dhukkubsan keessaa filannee dhukkuba kana irratti qorannaa jalqabne jechuudha. Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa keessatti midhaan misingaatii fi jangaadhaan nyaata bu'uura keessattuu hawaasa ongeedhaa fi hanqina midhaan nyaatatiif saaxilamu biratti. Akka dhaabbanni mootummaa United States beela fi dhiyeessa nyaataa irratti hojjetuuf Feed the Future jedhamu jedhutti Afrikaa biyyoota naannoo Sahal keessatti qofa uummanni harki 70 maddi humna nyaataa irraa argatu jechuunis kaaloorii irraa argatu midhaan kana. Sanyii misingaa Itoophiyaa keessa jiran gara 2,000 olii gareen isaanii erga qoratee booda waan itti milkaa'an laalchisee Dr. Tasfaayeen. Isaan keessaa an dhukkuba dandamachuu danda'u, an simbirri baay'een jaalanne, an callaa baay'ee kennu argame jechuudha. Hojjaa san keessa qoratan waggaa 5-6 kana keessa. Kun immoo irra guddaan saayintistoota yookaan qorattoota Itoophiyaa Inistituutii Qorannaa Qonnaa Itoophiyaa fi Inistituutii Qorannaa Oromiyaa isaan wajjin wal taaneet hojjetame. Sanyii misingaa amma qorattoonni yuunivarsiitii Purdue argatan sanyii jabaa dhukkuba waagii afaan Ingiliffaatiin antiraaknoos jedhaniin dabalatee dhukkuboota kaan midhaan misingaa balleessan dandamatu ta'uu kanaafis uummata miliyoonaan lakkaawwamu jijjiirama qilleensatiin rakkoof saaxilamaa jiruuf dhaqqabuuf abdii jiru ibsii jalqabaa ji'a amajjii keessa jirru kanaa marsariitii yuunivarsiitichaa irratti ba'e in agarsiisa. Qorannoo geggeeffameen hoogganan saayintistiin kunis. Asitti immoo Parduutti akkasumatti misingaa gosa addaa baay'ee keessa qorannaa goonee tokko isaan keessaa an dhukkubni hoomaan qabanne arganne jechuudha. Maal goonee sanyiin kun maaliif dhukkubni isa tuquu hin dandeenye maaliif dandamachuu danda'a jennee saayinsii moolekulaar baayoloojii fi jeenoomiksii jedhu kana hojiirra oolchinee anjiinii dhukkubni akka hin qabne godhu arganne jechuudha. Antiraaknoos kanan ammasiin jedhe san isa duwwaa odoo hin taane dhukkuba biqiltuu adda addaa akka dandamatu gargaara jechuudha. Kuni kaa Itoophiyaa keessatti hojjechuudhaaf idaa rakkisaa ta'ee fi asitti saayintistoota teeknika guddaa qaban isaan qaxarreeta asitti hojjetanii isa tokkichi karaa lamaan jechuudha. Karaa tokkoon ammuma warruma Itoophiyaa wajjin hojjennee ammuma hojiirra ka oolu ammuma harka qotee bulaa ka seenuu danda'u arganne jechuudha. Karaa biraatiin immoo jiinii takkitti ka dhukkuba dhoowwitu misingaarraa arganne jechuudha. Kana dura hojiin akkasii baay'een jiru. Keessattuu sanyiin dandamatu argamus sadarkaa jiinitti gadi bu'anii immoo kan argatan namni baay'een jiru. Kanaaf akka odeeffannoo guddaan qophaa'ee yuunivarsiitiin kunis immoo akka wanta guddaa lakkaa'eetti pirees riiliizii qopheessee baasee jechuudha. Kanadha. Karaa biraatiin akkuma addunyaattuu midhaan baay'ee barbaachisoo ta'an keessaa misingaan 5ffaarra jira. Midhaan kun hongee dandamachuu danda'uu fi qilleensa adda addaa keessatti oomishamuu danda'uun isaa immoo keessumaa'uu biyyoota guddachaa jiran keessatti lubbuun namoota miliyoona 500 ta'anii irratti hundaa'a. Egaan sanyiin kun qorannoo bira darbee
harka qotee bulaa bira hoomgaa gaafii jedhuuf Dr. Tasfaayeen. Kana booda maal goonaadha nama. Amma akkasumaan waraqaa barreessinee pablishii goonee dhaabuun faayidaa homaa hin qabu nuuf anaafis hin qabu. Maal goonaa amma jiiniin sun akka waan tokkootti itti fayyadamneet misingaa gaarii ta'e misingaa namni barbaadu namni jaalatu biddeen gaarii kennu garuu dhukkuba dandamachuu hin dandeenye baay'eetu jira. Amma jiinii san fayyadamneet karaa misingaa horsiistootaan garas dabarsuu hin dandama jechuudha. Kun immoo nuun jedhu baayooteknoolojii fi kanuma tiraadishinaali jechuu kiyya malee isa GMO namni jedhee odeessuyyuu miti. Misingaa jiinii kana qabu kana kan hin qabnetti dabarsuu hin danda'ama. Akkuma laal horiifaa loon faranjiif loon biyya keenyaa wal horsiisuun hin danda'amaa miti. Akkasuma jechuudha. Akka warra diqaalaa horsiisuun inni waan plant breeding. Akkasiin isa ega dabarsine booda amala misingaan sun qabaatu odoo baay'een jijjiirratiin maaliif jiini san ijaa beeknuuf ishuma duwwaa kophaatti dabarsine jechuudha. Biraan dabarsinu misingaan qotee bulaan qabu sun amala isaa isa duraan qabaatu akka biddeen gaarii kennuu danda'u hundumaan balleessina jechuudha. Hongeedhaa fi jijjiirama qilleensa laalchisees akka itti fayyadutu jira. Misingaan amma ija hongeen baay'achaa jiruu fi gara naannoo bishaan xiqqoo ishii wayyaa qabu ho'ina qabutti deemaa jira. Naannoo amma Wallaggaa naannoo Baakkoo amma siin jedhu kana hongeen baay'een jiru. Garuu waqtiin gaggabaabbachaa jira hongeen baay'een jiru. Naannoo akkasiitti callaa guddaa kenna misingaan. Garuu hoo dhukkubni jiraate naannoo sanii callaa kennuu hin danda'u jechaadha. Ija hongeen jiraatuuf misingaan amma naannoo akkasitti biqilfamaa ijaa jiruuf jiinii keenya sun achitti gargaara jechuudha. Yuunivarsiitiin Perduu bakka Dr. Tasfaayeen itti barsiisanii fi qorannoo itti geggeessan qorattoota akka looreetii nyaata addunyaa bara 2009 Profeesar Gabbisaa Ijjataafaa bakka keessatti hojjetani. Beektonni biraan illee akkasuma jiru. Hariiroon Perduun akkuma beekamu yuunivarsiitii guddaadha. Biyya kanatti Research Universities kan jedhan fi Land Grant kan jedhan keessaa isa guddaadha. Piroojeektiin kun sagantaan inni keessatti qabu tokko qorannaadha. Kan biraa immoo ijoollee PhD sagantaa PhDtti as fidnee barsiisuu fi achumattuu immoo barsiisuu deemnee tokko. Kanaan ijoollee barsiisuu jechaadha. Kan isa caalaa immoo nama gammachiisu hin jiru. Ijoolleen amma barattee fixees jirti ankaraarras jirti jechuudha. Kana karaa maallaqaatiin kan nu gargaare USAID waggaa 6 darbe kana keessa isaan baay'ee nu gargaaraniiru karaa maallaqaa. Piroojeektii biraa immoo Profeesar Gabbisaa wajjin qabna turre duraanii isaan immoo warra Bill Melinda Gates Foundation isaantu nu gargaare. Piroojeektiin sun xiyyeeffannaan isaa hongee ka danda'u mishingaa barbaaduu fi aramaan straayigaa jedhamu. Ashturii yookaan immoo wiichwiid jedhamu kan immoo jira. Innis immoo baay'ee mishingaa balleessa. Isarra immoo ka dandamatu barbaadaa turre. Isarrattis immoo bu'aa wayii arganneerra. Egaa kaa fuulduratti waan ta'uun beekamu kanuma babal'isnee qorannaa guddisuu qorannaan keenya immoo akka qotee bulaa bira gahuu godhuu ijoollee immoo as fidnee barsiisuu biyyattis immoo barsiisuu gorsa kennuu kanadha jechuudha. Fedhiin keenya saayinsiin baay'ee barbaachisaadha. Saayinsiin immoo ijoolleen hoo akka gaariitti baratte saayinsii kiyyaama baayoloojii biqiltuuti garuu saayinsiin bal'aadha teknooloojii adda addaatu jira. Egaa kanammoo kan fooyyessu maali qulqullina barnootaa biyya keenyaatti akka wayyaa'uu fi fuulduratti kun jijjiirama guddaa jiruu biyya keenyaa qotee bulaas kabiraas ka fooyyessu saayinsii kanarratti akka jabinaan hojjennu nu barbaachisa. Qophiiwwan keenya irratti yaada qabdan nu barreessaa.